aarii kee of tasgabbeessuu dadhabdee namoota meeqa gufachiiftee jirta laata? Namicha ilmi isaa aarii to'achuu dadhabee yeroo hedduu irra deddeebiidhaan namoota garaagaraa gufachiisaa oolu tokkotu ture. Yeroo hedduu irra deddeebiidhaan ilmi isaa miira isaa akka to'achuu danda'u yoo gorses ilmi isaa isa dhaguu hin dandeenye. Abbaan mucaa sanaas ilma isaa fakkeenya gaariidhaan barsiisuu barbaadee waan tokko ajaje. Mismaara hedduu baay'atee itti kennee yeroo hundaa yeroo aarii kan kee to'achuu dadhabdee nama mufachiiftu mismaara kana akka kanarratti dhahii. Innis ajaja abbaa isaa fudhatee yeroo hundaa mismaara sana mukarratti dhahuu eegale. Booda irratti garuu mismaara inni muka sana irratti dhahu hedduu waan baay'ataa dhufeef isa dhufisiisee guyyaadhaan mismaarota mukarratti dhahu hedduu xiqqeessaa dhufee gaaf tokko utumaan guututti mismaara tokkollee osoo mukarratti hin oolan. Abbaa bira dhaqee ani miira koo sirriitti to'achuu eegaleera. Guyyaa har'aa